ibidda seenan yesuusi tamananii fi yoo tolfame kiristaanota allaqe dhumateen qabu iyyuu tufaa hunda wala amma iyyuu tufaa iyyuu masara xeenyu allaqe galtite dhumatee ila lana me ustaz lana amma bakkee namni tokko amantii musliimaa qabate la ilaha illallah muhammad rasulullah jedhi qofaati namni la ilaha illallah jedhi ibidda keessa abadan intu hadiisa jira namni la ilaha illallah jire gartee biqal qalbii isaatiin dhugomsee irra jiraate la ilaha illallah rabbiin tokkicha malee nabi muhammad ergamaadha jedhe wa anna isa rasulullah namni jedhe ibiddan seen ishi ibiddan seen ani ishi la ilaha illallah muhammad rasulullah jedhe yoo kana majjeesu ta'e yoo ka waahatu ta'e yoo ka ejjiyoo ta'e yani jannata ingala la ilaha illallah muhammad rasulullah jedhe qofa waan mana akka jedhe namni si godhin jiru kana namni akka jedhe la ilaha illallah jedhe namni nama ajjeesu isa mamna mana jemne amma raajii akka ta'e iyyo okay takkata matana si gaafadha masara raajii dhugaati moo sobdu raajii dhugaati fidi rajaa injirtu masafara daraga isa jaalale argaa sammu ketara nafi daduba mara nafi raji dugati soba mali jarri kun raji maka gofta yesus maka jachan olan wala rabbi kagadi ustaz akuma isin nabi jaalatani tille jaalatani jibbitani raji masara tayi sobdu jara rajota sobdu nabo raji waldaa kiristaanaa keessa jiraate gonkumaa tajaajiluu hin dhoogani malee naa himiin jedhee yesuus tu kijibe yesuuni kijibe jechuun raajii kijibaa isaan waa ummata tajaajilu aboo boqonnaa kan baasee qoyme boqonnaa saniin baasa meeqa saboo naayim aboo wantuun dhiise wangeela kanaa warfira wallahi dhiise anuun beekaa maatoos keessaa beekamaa taa'uu torba diidamii fi maali Adios digdami ya fuori dal tira raji Yesus rajalatti bar waan fawji fokkottu Yesus jedhun tana waan fokkottu ya warra hamo hojjete jedhan bari Yesus hamo maqaa rabbi tasbenu isin jaalan jibba malee wallahi akka cinaacha keenya kabitaati isin jaalan kufri tanaaf isin jaalan kufu waa jechuun waan natti waan waaqarra keessu kana jechaadha malee waan biraati miti bar yaala akka jedhu akkana jedha laa dhaggeeffadhu diidamii takka irraa hin dubbisa akkana jedha yesuus achii adeemee gara kutaa biyya Xiroosii fi Sodoomitti sokke cuman jiraamisa sokke Ustaz kuda shan digde meeqa sa torba digdamii tokko ka akkasii bara bakka biraan dhaqee boochoo koteen subhanallah ya rabbi ustaz jecho obboleessi kee ofiin sagadu kabadi ofii masgida waan sadaqatu kabadi ofii ammoo bofa mana kaayee irra qoriitii hojjeta daanni nama jeena kanaa dhugaa rabbi islaama inni nama islaama keessaa jechuun ilaalaan obboleessi kee islaama hin jedhe zakaa kanni akkatti kennu hiyyeessota akka gargaaruuf ammoo inni ammoo mana waa hojjeta laal callee laakkaataa eegzee sagadu dhaggeeffadhu amma mee gosa galee waaqayyo dubbanna gurba abboleessa kee callee fi boofa qonxaalii waan adda addaa mana gurrateen dura dhiise amma abjuun nu fiduu deemtaati okay akkana jedha yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu mootummaa waaqayyoo gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaan itti galaa miti jedhe jaalala eenyu nama raawwatu ta'e mootummaa waaqayyoo gala sooretti jaalala yesuus immoo jaalala waaqayyoo abbaati inni yeroo biyya lafa jiru akka namaa la ilaha illallah ati biyya lafaa jirta moo biyya waaqarraa jirta an biyya lafaa jira waan nama ta'eef inni amma yeroo biyya lafaarra jirtu jaalala abbaa raawwatee mootummaa waaqayyoo galta moo jaalala yesuus barreeffamee jira ansan sin gaafan irraan si deebe yesuus inni kijibe jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe dhuga moo soba dhuga goobas ta'e yesuusii miti in sodaatin yesuus adda baasee dubbate adda baasee akkana jedhe jaalala abbaa kootii fi jaalala ilma isaa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe moo jaalala abbaa koo duwwaa nama raawwatee mootummaa waaqayyoo gala jedhe
Yesuus gizee biyya lafaa kanarra jiru nama ta'ee gara biyya lafaa kanarra deddeebaa ture waan ta'eef yeroo sanitti akka inni barse warri okay warri yeroo biyya lafaa jiru sabni isaa kallattiidhaan hafuuraan fooniin biyya lafaarra jiru jaalala abbaan raawwachuu turan moo jaalala ilmaan raawwachuu turan yeroo Yesuus gara biyya lafaa kanarra jiru Yesuus ama Phexros maal jedhe seetan yaa rabbi nutti garsiisi Phexros hallo Phexros akkas jedheen yennaani sharmar ke rafiste no jara wallahi ati hagamma na waliin deemta malee na hin beektu afaan oromoo arabee kana galleefin se bo yoo ani biyya ama didami jaabiraadeen oli baxabaxame malee olitti makaa nama akka sooreetiidhaan utiitu kara keessaatii wajji haasawa nama akka keetii kitaaba qabatee si hojjetu as baasi nama biraa sagantaa kennan nama afurii oliitu daawwachuu jira kanaafuu namoota biraatiif carraa yoo kennite gaariidha sooreetii fi nuti kara keessaatii wajjin haasofna nama biraatiif carraa kenni sooreetii xarafa jirti karaa iyya